Ashamaa harka fuunee akkam jirtu oduu amma nu ga'e qabannee isiniif dhiyaanna. Oduu faana kasiffaana turu ana mucaa keessan qaxalee niftudha. Faarfattuun Altaayesh Galataa obsitaa Raaraas Dassaa Daamxoo kutaa emerjensii ciiftee akka jirtu himamee jira. Oduu bal'inaa simbiraan geenya hamma xumuraatti nu hordofaa jechuu jaalanna. Obboleettiin keenya faarfattuun Altaayesh Galataa wangeelaaf aarsaa guddaa kaffalaa turteeti. Beeloftee dheebottee lafa konkolaataan galuu hin dandeenye miilan deemtee magaalaa baadiyyaa keessa deemtee kennaa faarfannaa isheetiin saba waaqayyoo tajaajilaa turteeti. Faarfannaa isheetiin baay'ee eebbifamaa turreerra. Ammas eebbifamaa jirra. Kaleessa wajjin burraaqnee faarfachaa turreerra. Kaleessa si jaalanna jenneerra. Amma immoo qofaatti mana yaalaa keessatti haftee jirti. Yeroo rakkoottis si jaalanna jennee bira haa dhaabbannu. Karaa hundumaan adaraa keessan obboleessa kan qabdan haadhoo keenya kanaaf haa birbannu. Obboleettiin keenya kun qabeenya waldaa kiristaanaa qabeenya keenya siidha. Maarree faarfattuun Altaayesh baay'ee dhukkubsattee waan jirtuuf Kiristoosiin cimsinee akka kadhattaniif kabajaan isin beeksisna jecha akkasumas karaa isiniif danda'ameen obboleettii keenya faarfattuu Altaayesh Galataa bira akka dhaabbattan jaalala Kiristoosiin isin beeksisna. Warri naannoo Finfinnee jirtan qaaman naqxanii obboleettii keenya kana akka jajjabeessitan kabajaan isin beeksisna. Oduu faana kasiffaana ture anniftaalee mucaa keessan qaxaleedha. Haga ammaatti waan nu dhaggeeffattaniif horaa bulaa deebanaa kabaji keessan guddaadha. Teessoo guutee saamii fardii kana bitee abbaangoo mootii guddaa nani sagadaa finnanaaf addaa isa jiru. Teessoo guutee saamii fardii kana bitee abbaangoo mootii guddaa nani sagadaa finnanaaf addaa